Uummatoo giddaa keessa kan jirru kiiloomeetirii 45 ol magaalaa Naqamtee irraa fagaannee jirra. Akkuma sila bulchaan bishaa ture inisheetifii adda addaa jira aanaa kana. Namni baay'ee kan yaadu aanaa nageenya hin qabnedha. Kan isaan irratti xiyyeeffatanii waa'ee nageenyaati, waa'ee lolaati jedhanii yaadu. Garuu uummanni jiruu keessa akka jiru argine. Egaa karaa dhufne hunduma akka argitan bitaaf mirgaan lafi qotamee jira, lafi qophaa'aa jira. Hektaara 47 kan ta'u akka isaan oomishaa jiran hubannee jira. Baay'ee waan garaa nama jajjabeessudha. Uummanni keenya ciccatee jiruu misoomaa keessa garee akka jirudha kan ilaalaa jirru. Uummanni maarra jira. Piroojeektoonni adda addaa maarra jiru jedhu bal'inaan ilaallee dhufnee jirra. Keessumaa immoo qabaleen kunii fi naannoon kun beektu oomisha boqqolloodhaan baay'ee beekamaadha. Kan biyya Itoophiyaa walumaa galaan qallabaa jiru aanaa kana godina kana jechuun danda'ama. Egaa ergaan dabarsuu barbaadu uummanni keenya jiruu misoomaa qabate kana cimee akka itti fufuuf jiruu misoomaa arginu kun inisheetifii adda addaa makaa argine qotee bulaan al sadii oomishuu jalqabeera. Qamadii hojjetaa, amma ruuziis jalqabeera. Shunkurtii akkuma dhageessan gatiin shunkurtii kara birrii 150 kara 30tti gadi dhufee jira. Kun karaa tokko qotee bulaa waan miidhuu nutti fakkaata. Garuu walumaa galatti qaala'insa jireenyaa fooyyessuu fi malli jalqabaa oomishaaf oomishummaa dabaluu inni jenne kuni qabamaadhaan lafarratti waan argine ta'uu kaasuun danda'ama. Baay'ee gammannee jira, jajjabaannee jira. Uummata keenya xinnoo deeggarree jennaan piroojeektoota adda addaa ilaaleerra. Amma waa'ee jallisii kaasaniiru, waa'ee karaa eerpoortii akkuma argitan ilaallee jirra. Kun dafee xumuramee jiru jalqabuu qaba. Piroojeektiin dhadhaabbatan hundumtuu jirutti galuu qabu. Xiyyeeffannaan keenya walumaa galatti waa'ee misoomaati. Jiruun misoomaa jalqabe hundumtuu itti fufuudha. Egaa jiruu garaa nama jabeessu kana, jiruu humna namaa ta'u kana arginee jirra. Uummata keenyaanis geessota as jiran hundumaatiin jabaadhaa itti cimaa jechuun barbaada. Kan ilaalaa jirru inisheetifii akka naannootti kenname godinnis fudhatee aanaan biraan ga'e aanaanis immoo lafarratti oolchee agarree jirra. Naannoon kun boqqolloodhaan beekama. Garuu kilastara qamadiin jalqabamee jira. Muduraaf fuduraan jalqabamee jira. Amma immoo ruuzii yaalaa jiru. Gama biraatiin shaakiltii garaagaraa muduraa garaagaraatti jalqabamee jira. Kana duwwaa osoo hin ta'in aadaan hojiis jijjiiramee jira. Yeroo al tokko qofa kan qotamu amma waggaatti yeroo 3 aadaa godhachaatti kan jiru. Inni biraa qobaatti kan qotamu sun gara kilastaraatti fiduudhaan teekinooloojii ammayyaa meekanizeeshinii fayyadamaatti kan jirani. Amma iddoon itti jirru kilastara namni 35 itti gurmaa'ee fi akkasumas lafa hektaara 210 akkas kan ta'u kan ittiin oomishani. Kanaaf oomisha yeroo sadaffaadhaaf irraa galchanii qonna afraaf immoo qophii gochaatti kan jirani. Kun abdii guddaa namaa kenna jechaadha. Gama biraatiin godinni kun kan ittiin beekamuu fi namni baay'een sammuu keessatti kan ittiin beekamu rakkoo nageenyaa qaba jedheeti namni ilaala. Dhuguma rakkoon nageenyaa ganda hunda aanaa hunda ta'uu baatus rakkoon nageenyaa hin jira. Rakkoon nageenyaa kana garuu uummanni ijaaramee ofii isaatiin of gurmeessee qaama nageenyaa wajjin ta'ee faccisaatti kan jiru. Faccisuu duwwaa osoo hin taane sadarkaa yaaddoo ta'uu hin dandeenye irraa qaqqabsiisaa kan jiru. Kana caala uummanni gaachana sirnaatiin ijaaramee humna waloodhaan aadaa wal gargaarsaatiin ijaaramee akkasumas mana murtii gandaa haqa kan ittiin waareffatu ijaaree kan deemu yoo ta'e poteenshaalli yookiin humni misoomuu naannoon kun qabu guddaadha. Bishaan guddaatu jira. Humni hojjechuu danda'uu fi beekumsa qabu guddaatu jira. Akkasumas lafaa fi biyyoonsa baay'ee mijataadha. Akkaataa amma jalqabame kanaan deemnan yeroo gabaabaa keessatti hiyyummaa keessa bahuu hin danda'ama. Hiyyummaan asitti filannoo yoo ta'e malee wanti tokko hiyyeessa kan nama gochisiisuu danda'u tokkollee hin jiru jechaadha. Qonnaan bulaa karaatti agarsiisnaan gorsinaan qajeelee hojjechuu kan danda'udha. Wanni asitti jalqabame kun waan guddaa carraa yookiin abdii kan namaa kennudha. Abdiin kun garuu qabatamatti jijjiiramuu kan danda'u namni qusachuu danda'edha. Egaa Oromiyaa keessa iddoo baay'ee deemee nan laala.
waan kana dura hojjetamaa tureef waan amma ta'aa jirus wal bira qabee hoggaan laalu iddoo kanatti amma bona yeroo gogiinsa kana keessa boqqolloon kana fakkaatu qamadiin gosa adda addaa asitti oomishamee arguu kootti baay'ee gammadeera. Duris bishaan jira, namnis jira, lafti asuma jira. Wanni jijjiirame yoo jiraate imaammata sirrii fi hoggansa immoo imaammaticha hubatee fudhatee kutannoodhaan qaama hirmaachisu qabsiisee lafaan ga'u yoo jiraate biyyi keenya eessa ga'u akka dandeessu agarsiistuu guddaadha baay'ee waan ta'eef baay'een gammadee. Egaa kun midhaan bona qotu jechuun qotee bulaan ganna numa qota. Iddoo kanas boqqolloon ganda guutuu aanaa guutuu giddaa kana keessas ganda kanas numa qotamaa garuu bona dabalamee irra deddeebi'ee yeroo lama sadi carraa jiru bishaan jiru jiidha jiru hunda fayyadamanii hojjechuun kun dhugaa dubbachuudhaaf humna namaa fayyadamuu qabeenya jiru guutummaatti fayyadamuu fi jiruuf jireenya fi misooma biyya keenyaa jijjiiruuf gumaacha olaanaadha kan qabu waan ta'eef warri kan hojjete galata guddaa qabu. Ogeeyyii qonnaas warra gorsa warra deeggaran argeen jira, supervaazaarota argeen jira. Isaanis galata guddaa qabu. Kanaaf iddoo hundumatti kun babal'achuu qaba. Namni kanarraa argu balbala isaa, ollaa isaa, naannoo isaatti carraa qabu hundumaa duguuggaatti fayyadame biyya keenya duroomsuuf jijjiiruudhaaf carraa guddaan kan jiru ta'uusaa abdii guddaa naa kenna jechuudha. Misooma akka godina keenyaatti hojjetamaa jirus godinni keenya akkuma beekamu gama siyaasaan dinagdee fi hawaasummaatiin karoora xiiqii godina galmaan ga'aa jiru keessaa isa tokkodha. Gam tokkoon hojii nageenyaa hirmaannaa hawaasaaf caasaa nageenyaatiin mirkaneessaa. Gama biraan nageenya mirkaneessuu cinatti immoo misooma isaa karaa guutuu ta'e karoora xiiqii godina raawwachaa jirudha. Kanaafuu inisheetiiviiwwan lafa jiran keessumaa bona kana raawwatamuu kan qaban qamadiin bonaa haala qabatamaa keenyaan karoora walaalatti milkaa'uun danda'ametu jira. Kuduraaleen muduraaleen adda addaas jallisii boneen hojjetamaatu jiru. Isa qofatu hin ta'in qophiin qonnaa gannaa jirus yeroo ammaa raawwatamaa jira. Kun hundumtuu daawwatamee hawaasa keenyaaf muuxannoo gaarii inni hojjete beekamtiin kan itti kennamee fi caalmaatti akka inni hojjetu kan kakaafame. Muuxannoon achirraa argame kunis kan nama hundaa aanaa hundaaf maatii hundaa akka ta'u kallattiin kan itti qabatamedha. Kanaafuu akka waliigalaatti muuxannoowwan gaggaarii fayyadamummaa hawaasa keenyaa mirkaneessan hojii bonaa keessattis hojjetamee kan jiruu fi kan gannaatiifis qophiin waliigalaa raawwatamaa akka jiru kan ilaalamedha jechuudha.